qaamni tokko qaama diinaanis firaanis cufaatiin gidirfamaa jiru. Gidirfamuun hoggaa jedhamu daadarkoomina qaamaa ta'uu mala. Garuu lubbuu isaa itti dhabaa jiru. Oromoon julmaan ajjeefamaa jiru, booyaa jiru. Haati Oromoo sabbata mudhii hidhattee bakka seentu dhabdee muka jala mataa qabattu dhabdee kubbaayyaa bishaan irraa dhuydu dhabdee booyaa jirtu jechuudha. Tokkoof imimmaanii fi booyaa dhiiga dhangalaasa. Kan garuu dhiichisee machayee if wallaalee akka tahaa jiru ni agarraa jechuudha. Ammoo deemnee nu cufti Oromoodha waliin jenna. Oromoo maqaa ooja'u san walii qabna. Waliin qabna. Wallagga bahaa yoo laalle, Shawaa bahaa yoo laalle, Harargee bahaa yoo laalle, daangaaleen kun imimmaan buusuu dhiisee dhiiga dhangalaasaa jira jechuudha. Maaltuutu walii hadooduu nu dhoorke? At least waan biraa walii godhu yoo dadhabne afaan tokkoon duuti Oromoo irraa dhaabbachuu qabdii maan jenne. Laata dhiini Oromoo kun naggadaa, dhiini Oromoo kun daldalaa, dhiini Oromoo kun tokkoof akkaawuntii guutee tokkoof kiisha guutaa, dhiini haadha Oromoo, lubbuun dargaggeessa Oromoo, lubbuun manguddoo Oromoo maaliif nu mararuu diddi? Kaleessa waliin dhiigan buufne, kaleessa waliin hin boonye, kaleessa waliin boollata akkatti awwaalamna waliin hin jenne, kalee waliif irbuun seenne, arra maaltu garaa waliin nu jabeesse. Yaa obboleessa hooyaa garaa gudee, duskannoodhaafi nan si abdadhe, ka alagaadhaaf ira sii godhe, ana hoo maaltu diina si godhe. Ka dhiiga ganna jiru kun qomoo teenya, saba keenya, ilmaan keenya. Moo gammachuun finfinnumaa fi naannaa finfinnee keessa gammaddee dhiichifnaan Oromoonni biraa yoo dhume dantaa waliif hin qabnu, hadooddii lammummaa waliin qabnu, dhiiga dhalootaa waliin hin qabnu. Arra lubbuun Oromoo adoo akkana gannaqamaa jirtu, lubbuun Oromoo akkana odoo badaa jirtu, garaa kamiin afaan kamiini bishaan Abbaay akkana gooneennee dhiichifna. Akka biyya tokko waa godhachuun gaariin garuu san dura lubbuun namaa hin dursitu. Yoo namni jiraate bishaan murmur jiraataa bar. Yoo namni hin jiraanne bishaan murmur gatii hin qabu. Maaliif garaa wali jabeenyi ilaa sadarkaa kana? Ijoollee waan beeyne qofaa miti garaa jabaachaa jirtu. Aangawoota mootummaa kamachaawee lafa Oromoo gurguratee horii bakka kaayuu dhabe kana qofaa miti garaa jabaachaa jiru. Milishiyaa takka nyaatteetti kannanii uummata Oromoo ganda keessa deemee dargaggootaa fi hawwantu mukanaa miti garaa jabaachaa jiru. Abboottiin gadaa, abboottiin amantaas garaa jabaachaa jiran. Abboottiin gadaa sababa bishaan murmuriif akkasitti tarree kursii kaayyatanii taa'an san akkuma taa'an sanitti duuti Oromoorraa dhaabbachuu qabaa jechuu maaltu isaan ni ulfaate. Dhugatti sirni gadaa ka qabaachaa turre ulaagaa amma abboottiin gadaa ittiin deeman kana fakkaata. Kaalamata abbootti amantaati. Abboottiin amantaa yoo ummanni tokko jiraate amantiin barsiifamti. Yoo ummanni hin jiraanne amantiin barsiifamtu hin jirtu. Gaafa Gondaritti Islaamaa du'ettanii dachee dhiphistan agarre jechuudha. Arra hoggaa Oromoon akkana dhumtu maaltu isin callisiise? Moo lubbuun Oromoo gatii hin qabdu? Lubbuun Oromoo bu'aa tokko hin qabdu? Maaliif garaa walit jabaanna? Maaliif? Abbaa warri amantii barsiisu rahmata Rabbiin nama barsiisa. Sodaa Rabbiin nama barsiisa. Haraamii fi halaal nama barsiisa. Waan isin barsiisu jirtan isinin kabaja kumaan amma dura jee. Isinin kabaja isinin jaaladha. Garuu haalli isin itti jirtan kun gaariidhaaf gaafattanii jirtanii. Gaafa Amaara Gondariif boochanii Islaama jettanii naannawa keessanitti Oromoon dhumtumaa ustan. Oromoon kara afuriin dhumaa jirti. Kara faannoo warra joo faannoo Amaaraa, faannoo Kililii shanii, kara mootummaa warra ifiin je'u, ifi qaama afuraffaa kan isiniif hin jira je'u.
qaama afran kana jidduutti Oromoon dhumaa jira. Clearly qaamoonni kun cufti Oromoo irra genocide gaggeessaa jiran. Oromoo irratti duguuggaa shanyii gaggeessaa jiran. Maaliif akka wal sodaannu, maaliif akka harka walirra qabnu naaf hin galu. Haga yoom itti fufa kun? Wanni takka dhaabbachuu qaba. Yoom dhaabbata Oromoo irraa wanni gidiraan kun? Kagaraa nama nyaatu faannoon arraas Oromoo kana gootee jeeti dargaggeessaatu maxxansa. Faannoon dargaggeessa akka keetiiti maa deemte uummata irraan dhoorkine? Maali ati? Moo dhiirti bara amma jirru kana lakkoofsi dhiiraa irratti hoggaa jiran karaa lakkoofsi dubartii seentanii isin. Yoo hiyyaati harka dhibbarraa meeqa? Karakkoo Oromoon irra gaa jiru maxxansaa jiru dhiira. Dhiiruma akka keetiiti jechuudha. Ati deemtee maa Oromoo irraa gidiraa san hin dhaabne? Maaliif maxxansite Oromoo boochisaa oolta? Sittun ulfaatu abaluu akkana na godhe hoggaa jechaa ooltu. Xiqqoo namatti hin dhagahamu. Kakara kaanii warri ummataaf dhaabbanna mirga ummataa deebifneettan waan akkana maxxansina. Maaliif hidhata akka keessaniitiitu ummata fixu jira waan ta'eef. Hidhannoon teessan boonaa fi hidhannoon teessan zinnaaraan mudhii qabaa fi yoo diina haadha Oromoo boochisu gumaa baasuu baattan maali jireenyi keessan? Moo wal keessa jirtan? Adda isin baasuu dadhabame? Ficaa walii gannaqame taatanii? Hidhannoo hidhattee qabaattee akkami faannoon Oromoo kana gootee itti fannee maxxansita? Bara ajaa'ibaa keessa dhufne jechuudha. Kakara kaanii faannoo Amaaraa bira faannoon Soomaalii damtee jechuun faannoon kililii shanii. Dheengadda Oromoota dargaggoota fixanii akka bineensaa hoggaa reefka namaa lafarra shorroisan agarree jechuudha. Reefka dargaggeessa Oromoodha. Nama guba kun. Kallattiidhaan kana ka godhaa jiru Shimallis Abdiisaati. Mootummaan kililii shanii bara Tigreetis Tigree goosisaa ture. Maaliif? Naannawni daangaa sanirraa ona jaarsoorraa faannoon kililii shaniitun ni beeyti jechuudha waan jaarsoon taate. Akkamitti kalikitti isii galchaa turte. Garuu mootummaan gabroonfataa wayyaanee gaafa dhufu lafa Oromoo dabarsee kennuudhaaf Oromoo irratti naannawa sanii nama miliyoonaa ol buqqaasee ture jechuudha. Sanqaawa harkattee Oromoo fixaa turte. Arra garuu bara Shimallis Abdiisaa ilma Oromooti jettan. Baale Harargee baha Boorana irratti waan jarri kun gaggeessaa jiru laala. Waan kana mootummaa kililii shanii yookaan faannoo kililii shaniiti miti ka godhaa jiru. Shimallis Abdiisaatiif Abiyyi Ahmad mataa isaaniiti. Mataa isaaniiti godhaa jira. Arra Oromiyaan bahaa harki 45 lafa Oromootirraa bahee jira. Naannawa Oromiyaa bahaatti keessaafuu naannawa Dirree Dhawaatti dargaggeessu Oromoo jajjaboon qaroon saba kanaa hedduu mana hidhaa jiran. Maaliif? Magaalaan tun magaalaa federaalaati. Sabaa sablammoota wajji qaba warri makileem godhu tokkos dhufee warra kileem godhu kanatti danqaa ta'an jari ijoollee hedduu gootottan hedduu hidhanii mana Dirreedhaa mana hidhaa keessatti adabaa jiranii jechuudha. Kana ka godhaa jiru itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa biltsiginnaa ka ja'anii fi namicha tikaa ka Dirreedhawaati jechuudha. Ijoolleen sayoo mana hidhaatti gabbaate chaalenjii gooti. Ijoollee fincila diddaa gabrummaarra muuxannoo qabdu onne dhawata Oromummaa qabdu jechuudha. Arra mana Dirreedhawaa san namni investigate godhani jira mana hidhaa san. Namni deemee ilaalanii jira. Dirreedhawaa keessa poolis xaabiyaa 11tu jira. 11 keessatti tokko qofa Oromoon ka bulchu ka itti gaafatama qabu. Hurnan kaan isin irra gahaa. Jarri hurnan kun maal godhaa jiran Oromoon horii abbaan qabne ta'ee jira. Lafti Oromoo lafa abbaan qabne taatee jirti. Horii hoggaa baadiyyatti situ yoo eeydee wali qabdee toora tokkorra ooftee hin tiisine bineensaa si harkaa nyaate jechuudha. Tanaaf abbaan hoggaa cufu horii hojii addan bahu. Horii isaa ooffatee odoo bineensi irraan galchine baha jechuudha. Oromoon garuu horii sanillee gahuu dadhabe. Abbaa fedhee ajjeesa. Milishiyaan arra kan Oromoo fixu kun maaliif yoo dhiiratee faannoo tokko hin dhooyine? Maaliif yoo dhiiratee faannoo kililii shanii tokko hin dhooyine? Dhiirummaan milishiyaatis Oromoo irratti. Gootummaan poolisii Oromiyaatis Oromoo irratti. Gootummaan keenyas warri kaan nurratti jechuudha.
Kanaaf if keessa deebi'aa if laala. Qawwee booji'amte dhibbaa diidam nu garsiiftan kuma nu garsiiftan. Akka qawween booji'amtuutiin Oromiyaan bilisa baate silaa. Ummata hin afanfaajjeessinaa. Bakka dadhabbii qabdanitti ummatatti iyyadhaa ummanni dadhabbii teessan isiniif jabeessa. Bakka irrina qabdanitti ummatatti maddaa ummanni irrina keessan isiniif guuta. Garuu artificial intelligence dhimma baatanii ummata Oromoo confusing godhina.